akka galmaan geenyu waldaa haaromfachuu jechuudha. Ammallee sagantaa keenya akkamitti dhufetti jira. Amma kanatti. Waalaikum salaam. Jangan kabajamtoota qaali. Kan dhiiraa kan dhalaa kan ijoollee kan aalimaa kan hayyoota soorata ijaarraa abbaa gadaa waliin itti dhaammate. Yeroo gartee fuula rabbii galuu deemu amma shahiiduu deemu warri nuute kaayoon xiyya bagdallaan biyya khaliitti eegattee irraa sadarkaa kanagee akka bakka sanitti deebinee dhaammannaa lammaffaa hawaasa oromootiif akkasumatti jaallan absoo oromoo biyyammaraa'uu akka yaadeessanii jedhe. Kanaafuu absoon tuni akka bakkaan haasan akka nafnee akka deebinee kana jee dhaammatee akkasitti shahiidanii fiiganii jedhe. Kanaafuu arraan sana fatikkaadhaa fakukkaadhaa kana yeroo kana lagaa namuttuu hafee jirra. Kanaaf jecha warra haawaa kana gammaa gahu rabbi siraa qabuun firiin jaa. Amiin. Warra gartee gufuu gartee qabsoolaa wayyaalee kan warra guphaatee darbu rabbi siraa qabuun firiin jaa. Amiin. Warra gartee bilisummaa isaatti kan rabbi siraa qabuun firiin jaa. Ohooy 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 ohooy. Boruuyyee boruuyyee boruubbaa baliisooyyee gardara paa galgalooyyee galgalli naam dubbate boruun naam barihate rooroo hamtuu agarraan oromoo saba koot iyya garaa nammaati haddaa du'aa murate. Ohooy 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 ohooy. Laga bal'aa mormori maqaa abbaa ebaate biyya bal'oo shaggari haaki sababaa baate hadaamaa biyyoo midhaanii naafireetii baate. Kilo magaalaa bunaaf gosa falii baate magaalaa burqaasaa waa shabaaba sii baate hadaamaa biyyoo midhaanii naafireetii baate magaalaa haroomaaya alamaaya baate hadhaliisii habinoo meeqaa kan maqaa jijjiire biyya keenya hidhatee qalaasaa bultii baate oromoo baay'ee jabaanne wajjaalee mataa battee biyyaa nu baaftee.
Thank you.
abaho waya unisha karati rendalanatu abaho jago hamnani jado madena nune naramu dine kana jabatu na budisha wakati malenjuani Akan mati jalan kanan itu adalah